Caamsaa 12,2026 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Aangaa'ota Itoophiyaa fi Afrikaa Kibbaa gidduutti carraaqqiin dippiloomaasii adeemsifamaa jiraachuun dhaga'ame. Lammiilee Itoophiyaa garuu sodaa guddaa keessa jirra jedhan. Deetaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Biraanuu Tsaggaa'ee Itoophiyaatti Ambaasaadar Afrikaa Kibbaa kan ta'an Noonseebaa Loosii waliin nageenya lammiilee biyyattii Afrikaa Kibbaa keessa jiranii irratti mari'achuun ibsame. Haa ta'u malee ammallee lammiileen Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa keessa jiran sodaa guddaa keessa jiraachuu dubbatu. Afrikaa Kibbaatti itti aanaa pirezidaantii hawaasa Itoophiyaa kan ta'an obbo Yohaannis Habiib Addiis Standaarditti akka himanitti duulli baqattoota mormuu fi doorsisni garaagaraa isaanirra gahaa jiraachuu ibsan. Sochiin lammiilee biyya biraa jibbuu itti fufeeraa jedhan. Lammiileen biyya biraarraa achi jiraatan biyyattii keessaa akka ba'anis gaafataniiru. Sanas kan kakaasan paartilee siyaasaa fi namoota bebbeekamoo lammiilee Afrikaa Kibbaa ta'uu dubbatu obbo Yohaannis. Imbaasiin Itoophiyaa Piriitooriyaatti argamu deebii kana dura Addis Standaarditti kenneen aangaa'ota Afrikaa Kibbaa wajjin mari'achaa akka jiruu fi haalota sana itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiru ibseera. Imbaasichi nageenya lammiilee mirkaneessuuf karaa dippiloomaasiitiin carraaqamaa jiraachuu eeruun Itoophiyaanonni Afrikaa Kibbaa jiran sanadoota seeraa akka qabatanii fi aangaa'ota naannoo wajjin akka tumsan dhaameera. Gareewwan akka duulaa dudulaa fa'iin duulli baqattoota sanada seeraa hin qabne mormuun taasifamu haga ammaatti itti fufeera. Duulli sun hanqina hojii dabaluu yakkaa fi dhiibbaa tajaajila uummatarra gahuuf lammiilee biyya alaa biyyattii keessa jiraatan itti gaafatamoo kan godhu yoo ta'u, sunis magaalaalee Afrikaa Kibbaa hedduu keessatti mormii fi miidhaa darbee uumamuuf sababa ta'eera. Itoophiyaanonni daldala xixiqqaa fi kallattii hin taane yookaan informaal biizines magaalaalee daakaa keessa hojjetan miidhaa, saamicha, doorsisaa fi maallaqa humnaan sassaabuu gareewwan sanaan irratti raawwatamuuf saaxilamoo ta'uu isaanii irra deebiin gabaasaniiru. Walgahii mootummoota lamaan gidduutti dhiyeenya taasifameen Ambaasaadar Noonseebaa Loosii Afrikaan Kibbaa miidhaa fi doorsisa lammiilee biyya alaa biyyattii keessa jiraatan irratti raawwatamu cimsitee akka balaaleffattu dubbatanii mootummaan isaanis mirgaa fi nageenya hawaasa biyyattii keessa jiraatanii kan Itoophiyaa dabalatee eegsisuuf kutannoo qabu mirkaneessaniiru. Dabalataanis ajjechaa fi miidhaawwan dhiyeenya ga'an irratti qorannoo gaggeeffamaa akka jiruu fi yeroo xumuramu bu'aan isaa mootummaa Itoophiyaatti akka gabaafamu ibsaniiru. Oduu keenya taanuun pirezidaantiin Faransaay Naayiroobiitti karoora investimentii doolaara biiliyoona 27 Afrikaaf oolu ifa taasisan. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron waltajjii Afrikaa Forward magaalaa Naayiroobii Keeniyaatti gaggeeffame irratti karoora investimentii haaraa doolaara biiliyoona 27 ardii Afrikaaf oolu ifa gochuu isaanii AFPtu gabaase. Pirezidaantichi kallattiin kun Faransaay fi biyyoota Afrikaa gidduu walooma qixxummaa irratti hundaa'e gochaan kan itti agarsiifamu ta'uu ibsaniiru. Waltajjii yaada Faransaayinn maddee fi yeroo jalqabaaf biyya Afrikaa gita bittaa Ingiliz turtee fi afaan Ingiliffaa dubbattu Keeniyaa keessatti gaggeeffame sanaan Macron akka jedhanitti waliigala investimentii kana keessa yuuroon biiliyoonni 14 mootummaa fi kaampaaniilee dhuunfaa Faransaay irraa kan argamu yoo ta'u, yeroo biiliyoonni 9 immoo abbootii qabeenya Afrikaa irraa kan eegamudha jedhan. Investimentichi keessattuu jijjiiraman isaa qonnaa fi saayinsii hubannoo namtolchee yookaan AI irratti xiyyeeffata. Walgahii sana irratti hooggantoonni biyyoota Afrikaa 30 ol kan argaman yoo ta'u, isaan keessaa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad isa tokkodha. Abiy Ahimad waltajjii marii misooma industirii magariisaa fi jijjiiraman isaa irratti gaggeeffame irratti muuxannoo fi ilaalcha Itoophiyaa qoodaniiru. Itoophiyaan dameewwan lamaan kanaan shoora hangafummaa taphachuu akka itti fuftus mirkaneessaniiru. Pirezidaanti Macron hooggantoota giddugala walgahii Naayiroobiitti walitti qabamaniif akka ibsanitti investimentichi Afrikaa fi Faransaay keessatti carraa hojii haga 250 uumaa jedhamee eegamaa jedhan. Pirezidaanticha wabeeffachuun akka gabaasetti nuti asitti kan argamne qofaatti isin cina dhaabbannee ardii Afrikaa irratti investimentii gochuuf qofa miti. Abbootii qabeenyaa Afrikaa gurguddoonis gara Faransaay dhufanii akka investimentii godhan ni barbaanna jedhaniiru. Walgahiin sun kan gaggeeffame Faransaay biyyoota dhiyaa fi giddugaleessa Afrikaa kan duraan koloneeffatte waliin hariiroo ishee shakkiin miidhamee wayita itti jiru keessatti yoo ta'u, sunis biyyoota Afrikaa gita bittaa Ingiliz ta'anii afaan Ingiliffaa dubbatan waliin hidhata dippiloomaasii fi diinagdee ishee cimsuuf yaalii gochaa jirtu akka ta'etti ilaalameera. Namoota bebbeekamoo maree sana irratti argaman keessaa qabeessi Naayijeeriyaa Aliko Dangote akkasumas hojii raawwachiiftonni kaampaaniilee gurguddoo Faransaay kanneen akka Total Energy fi Orange keessatti argamu. Dabalataan kaampaanii gurguddaan geejjiba bishaan irraa Faransaay CMA CGM buufata doonii Mombaasaa keessatti argamu ammayyeessuuf yuuroo kitila 700 invest akka godhu beeksiseera.